التوفى ركون يجرو فيديو بوسني من جنة بعد التوفى أبشر والله سنيتو في لا حقيقة فيديو بوسني من جنة التوفى الله أكبر يصير مسكلة في الراكوت تجول يصير الله أكبر ما لك قبل حديث رسولنا كان سند جبها أمنتين إسلام إفان نامني كبا أكملت كرا نامني باسي كبا أبانا قدت بالمجرى كبا رسول تجاري دم إسان دنجل قبو مران كاسي برد زيوما جدي جچودا asirratti illee dhufee keenya illee numan baradha islaamummaa kana jala illee dhufee numan ustaazota jala illee numan baradha deemee rakkoo yaani islaamummaa kana gaafii wanni natti hin ta'iniifi hin dhalatu hin dhalchuu bakka jedhan kanatti amma suuraa hedduu nan dubbisa yeroon islaamummaa kun gaafii natti ta'a jedhe ofumaaf deebinaaf kenna of biran qaba waan ta'eef ol biran qaba amma kiristaana keessa yoo naqe waaqayyoo bakka sadiitti afuurri qulqulluunis waaqa sadan waaqa tokko hojjenna akkamitti jennaa waaqni kun akkamitti sadi ta'e tokkos ta'e kan jedhutu gaafii natti ta'a gara keessa noo naqe moo rabbi tokkochaa yoo jedhan deebinaa ta'a saniif islaamummaan kun baay'ee gaafii natti hin ta'u ana gizee hedduu yaanii akkanumaayyuu gaafadhe akkanumaan faa rabbashuu yoo nan barbaade gizee tokko bakka namaan taphachuu yoo barbaade malee baay'inaan gaafii natti hin ta'an. Wanti inni irra cimaanii waggaa lama kana keessatti sabri maanna eegsise islaamummaa kanallee wanti shaadaa kanas lubbuun koo odoo baate amma odoo asittis baate odoo achittis baate namni nafaan hin ba'u namni haati koollee abbaan koollee maatiin koollee nafaan hin du'an anumatu du'a anumatu gara azaaba jedhanis yookiin gara jannataas sana lubbuun koo deemti malee maatiin hin deemu garuu akka tasaa oonan biyya gale maatii kootirraan adda ba'an maatiin koo ija keessa arginuun barbaannu atis akkuma intala kaanii yoo islaamummaa kana qabatte naannoo kanu katamaa nu keessa jirrutti ati katamaa san keessa hin jiraattu jedhan kanuma kanaaf iddoon hojii kunillee immoo iddoo kiristaana biran hojjedhaani isaan sunillee amma fakkeenya namittiin ani bira hojjedhu miidiyaalee adda addaa kana ni hordoftii ni argi gruupii waldaalee ani irra jiru hundaa hin beekti islaama ishiin akka wayitti bakka yaan dhaga'uuf feetu nama islaamallee arguullee ishiin illee feetu namitti himte ammatunillee yoo nan islaamummaa qabadhe fakkeenya salaata na barbaachisaa soomatu na barbaachisaa uffatni ulaagaalee nan uffadhu akka islaamatti na barbaachisaa gizee sana namittiin tun ulaagaalee kana mana kana keessatti akka jiraadhe akkasitti islaamummaarra jiraadhu nan gootu yoon biyya gale maatiin koo akkas nan godhanii kan hin jedhu bakka gaafii yeroo dheeraa natti ta'eetuman sabriidha yaan ta'a. Maashaallah amma dandee furmaata lamaan kanaa siif haa kaa'ume amma dandee furmaata lamaan kanaa siif haa kaa'u. Tokkoffaan kan maatii kee salphaadha maaliif jennaan biyya jarri jiraatan keessa hin jiraatu hin jiru danda'a maaliif jennaan kiristaanummaan beekamu taanaan keessumaayyuu warra xabbaqan taanaan inni qaanfatu itti qaana'uuf jecha maaliif bilimchaan akkas taate mucaan akkas taate akka namni itti tokkomu barbaadu kun itti sokkeedha bakka biyya barbaadde keessa deemtee jiraachuu dandeessaati maaliif jenna kun amma siin jedhu nama hojjetataa jiru waan taateef jechuudha bultiin immoo isaa akkasii kaa'u yoo hin beektu ati intala dubaraati bakka kam akka keessa teessu hin beekamu biyya kam keessa akka si ga'u hin beekamu sana wajjin immoo karaa abbaa koo firaa waan ta'e waan jette jira akkasis gochuu hin dandeessa jara biras taa'uu hin dandeessa anuma kamiinuu sun waan mijeeffachuu dandeessu waan guddaan ittiin fakkaatu jarri nutti dhufuun illee jedhanii hin jedhu malee abbaan kee bakka ati jirtutti illee dhufanii nama si ilaaluu danda'u bakka ati jirtutti warra si gargaaruu danda'u atiif abbaa kee hamma feete maan ta'in intala isaanii dubaraa miti ilma dhiiraa gadi baasanii gatanii garaarraan kutatani. Banagaraachin laay abbaan kun amma kana anaan alatti nagatuun isaa na reebuun isaa itti fakkaatee amantaan sun dhugaa itti fakkaatee anaan na deebisuu naa ooguu isaati malee warra ammas hin jedhanis meebii si ooguu barbaadaniitu malee garuu abbaan koo mucaan koo maalirra jira jechuu oduu otoo namaa jiraate namni dura naarifatu abbaa koo dura hin jiru ture. Maaliif abbuma koo naarifatu sanatu naarifata maaliif jennaani mucaa makootu badaa jira jedhee waan yaaduuf qofa lammaffaa maqaa isaatiif sodaachuu jecha wanna si jedhe malee siinis gurra si biraan dhabani achitti si gaafachuun dhiisani bakka ati jirtutti digalee si gaafachuun dhiisani maaliif jennaan intala isaaniiti. Kanaafuu biyya ati jarri jiran keessa deemuu dhiisuun immoo meebii maqaa isaaniitiif qaanfatanii ta'uun hin mala ati immoo islaamummaa kee filatte
haadha kee abbaa keetiif immoo kabaja kennite zorroo jettee jiraattes kun waan wanna jedhu tokkodhaa miti. Unkaan haadhaaf abbaa hunduraa zorroo jechuu mititi biyya keessaa mootummaan bahee siin jedhe bar muslimni dhiisee baha. Islaamummaa isaan caalsatu waan ta'eef biyya hin beekne keessa deeme hijiraa waan jedhamu jira. Godaansa godaanee jiraataa jechuudha. Inni tokko kana. Inni lammaffaa biyya keessa jirtu immoo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gaafa jalqaba islaamummaa dhufan islaamu laa ilaaha illallah barsiisaa ture waggaa 13. Ammallee gaafa namoonni Daarul Arqam jedhamu keessatti mana wayii keessatti namoota islaamummaa dhufe galchanii waamanii ka islaamatti dhufus daawwaa gorsa gaafa gochaa turan dhokatanii turani. Dhokatanii salaataadhaa turani. Dhoksaadhaan muu dirqama ifa baasu salaata. Ijoollee dhaabbata. حديث رسولنا كان سند جبا أمنتين إسلام إفان دامن كبا أكملت كرا نامن باس كبا أبانا قدت بالمجرى كبا رسول تجاري دم إحسان جبا أما سيدي قالي كان أفضل نموني باية مالجد أما من تبرا كيست واقعيو توكيتشا جدو إن الچو إلا من قبوه إني دندلا إني توكيتشما محمد رقما بكاني رسولي فلالون الدما وخالقني ربما موتي دنيا ديني أمن يا ربي رحمتك ديني قوضا كوني كان خلق ملسي أن المعنى ما ويعدو سداسسي كانت دور انجيل تلجي أرقام سيسي كانت جي خلق يفيسي دريرسي كانك مخلوقا أبطلت بلسي كانوا تبا ملي سمي قرر يسوس قوفتار جتة أمن تاتي يسوس قوفتار مجافة كل كيسا سري دبسو نندندا تمام قوفتار جتشو واقع جتشو راسا إيكا إلا أما يسوس قوفتار كان جنو waaqayyo sagalee isaatiitu karaa maaramii dhufe afuuraan dhufe malee bargit karaa maaramii karaa nama fooniin dhalate karaa afuuraa garuu waaqayyodha. Waaqayyo jechuun sagalee waaqayyooti. Sagaleedha kan dhufe malee karaa maaramii dhufe anaaf isiniif dhufe gatii kaffalee Yesuus Kiristoos malee guutummaa namadha. guutummaa waaqayyoodha sinii galee waaqayyo dhuguma lama garuu sagalee tokko keessa sirratti zayti deebita waanuma si gaafa deeqoo farana deebisaa deemi gooftaa jechuun waaqa jechuun beektaa nama jedhiin akka eeka yaa gooftaa mada waaqayyoodha yeroo takkachuma naadhaaf macaafa keessatti kun Yoosef bar waaqayyo biyya Gibxi irratti gooftummaa kenneefi jedha gooftaadha jedha Yoosef mataan isaa hojii seera uumamaa boqonnaa 45 irra jira Seetan illee gooftummaa qabaa bar Efesoon boqonnaa 6 lakkoofsa 12 irratti samii irratti dachii irratti iyyuu gooftummaa akka qabu dubbata seetanni mataan isaa. Seetan gooftaadha akka macaafni dubbatutti. Seera uumamaa boqonnaa 18 irratti lakkoofsa 12 irratti akkas maal jedha Abrahaam gooftaa Saaraatii jedha. Gooftaa isaa yaa gooftaa koo jetteen Saaraan. Seera uumamaa boqonnaa 19 lakkoofsa 1 irratti Luuxitti gaafa malaayikaan dhufan malaayikaan lamaaniin geetochee hooyi jedheen ilaal. Gooftota koo jedheen dubbatee jedha. Luuxitu eenyuun jedha malaayikaadhaan jedha. Gooftaa jechuun waaqa jechuudha miti yaa goobazii teenya yaa baay'ee. Gooftaa jechuun nama rabbiin sayyida isa godhe nama rabbiin waa kenneef jechuudha. Kanaaf Yesuus Kiristoos waaqayyotu gooftaa isa godhe. Akka waaqayyo gooftaa isa godhe beektaati. Sagaleedhaan dhufe malee isa kana sagaleedhaan dhufe karaa maaramii dhalate gatii koof gatii kee kaffaluudhaaf dhufe. Dhalatu rakkoon qabu baga dhalate nuti illee itti gammannee jira dhalatu isaatti baay'ee gammanna nuti illee. Kan hin jedhani Yesuus Kiristoos gooftaa akka waaqayyotu gooftaa isa godhee jedha macaafni. Hojii ergamoota boqonnaa 2 lakkoofsa 36 irratti Yesuus Kiristoos kana waaqayyo gooftaa fi masiihii isa godhee jedha. Masiihii ka isa godhee waaqayyoodha. Gooftaalee ka isa godhee eenyudha waaqayyoodha jedha. يا جري من تنال الدرة يا جري قجيل مارقة رب الرها والله ملكوف تنسني تلتجران ربي زنبي كيسا عني كيرا سنرا ربي سنهتك سوا ما سيعتا درا